መቀመጥ ማረፍም አልችልም። በቃ ስመጣ አለ ልክን ታደርጓል። ህይወታችን ስለረኮረ ሚዲያ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ ወይ? አይደለም በቃ እሷ ለእኔ የማስረዳ ግዴታ የለባትም። እኔም ለእሷ ምንም ነገር የማስረዳ ግዴታ የለብንም። በዚህ ይህንን ነገር ቁጭ ብላችሁ ኮርቷሩ ትፈቱታላችሁ። እስከ መቼ ቁጭ ብለን ነው የምናያለና? እስከ መቼ? እኔ በቃ ሃይመቶ በዚህ መሀል በጣም ስትረስ ውስጥ ትገባለህ፣ ትጨናነቃለህ። አይሆንም። መነሳችሁ ለታረቃችሁ ለማይቀር ነገር ብዙ ሪስኮችን ህይወት ላይ ባታመጣ ደስ ይለኛል። ምንም በቃ ምንም አታመጣም። አንድ ህይወት እኮ ነው ያለ ኪና ነው። ግን ብዙ ነገር ካሳለፍም ነገር ሁሉ ይጠማት በህይወቷ ምንም የሚያጨቃጭቅ ነገር እንዲፈጠር አልፈልግም። ታውቃለህ፣ ትናንትና የሚሄድኩት ትንሽ ከቆየ የምትናገረው ነገር በቃ ያናደዱ በቃ ክብሪት እንደመጫሉ። እኔ ደግሞ እዛ ላይ ሆነ ጀድ ምናምን መሆን አልፈልግም። በቃ ሰላም እናንተ ፈልጋችሁ ነው ያሁሉ ጨዋታችሁ ማክበር የፈለጋችሁ። የህርሽ ቦታ ሰላም አደርግሽ ብሏል ቡሩኬ። egaa akkuma argitan burukeen bakka deemtetti hunda gammachuu sifa taasisu kan inni jedhe jechuudha. Waan isheen dubbattu onnee namaa kutaa, onnee namaa tuqaa kan inni jedhe jechuudha. Egaa mana isaaniitti dhufne isheen gara biraatti dhufte inni gara biraatti dhufe yaada isaanii hundaanuu ibsatanii jiru. Isheen kanaa booda waan dhumedha kan inni isheen jettee dabarsite isheen kaleessa akkuma argitanii. Innis immoo kanaa booda bakka deemtetti eddee jirtutti rabbiin nagaa isheef haa kennu, waan nu cikachiisisu hin qabu. Eddee waan argite sana bilisaan as baate nutti hin agarsiisne waan tokkoyyuu kan inni jechaa jiru jechuudha. Wayii arraba inni arrabsamaa jirta maalidha jennaan sa'aatiin meeqamma sa'aatii jahaadha siraan qaba jedhe. Jechi warra taa'ee nama arrabsaa oolu wajjin hin jiru, dalagaa hin qabanii jechuu isaati. Dhuguma burkee fi obbolaasaa wanti akka ibiddaa isaan gube sababni isaa sababa haadha isaaniiti. Haadha isaanii immoo as nuu baasaa jettanii jaallattanii jennaan haadha keenya as ni baasni malee haadha keenya akkasiin gataa galgashitanii haadha keenya akkasiin arrabsitanii miti. Haati keenya hin kabajnaa, hin jaallanna, hin kabajanna haadha keenya miti. Boota qabnaa kan isaan jedhanii jechuudha. Wanti isaan aarsee wanti bakka burkeetiin amma isaa aarsee sababa irra caala sababa yoo waan tokko haimee walitti bu'anis quxurii haimee walitti bu'anii maatiin biraan hafanii jechuudha. Maatii wajjiniin arrabsu, maatii wajjiniin mataa gadi galgashanii waan barbaadan kan isaan jedhanii jechuudha. Haadhammoo warri haadharraa alattan beeku. Ani wallahi gisee wayii haadhaa kana na gubeela wallahi dhugaan sinitti miti ani himimmaan qabachuun dadhaba. Waan isaan jedhanii irratti hidhaniifa irratti fidanii suuraa ishee irratti hidhanii isaan jedhanii arrabsanii lapheessin tuqa sin gaddisiisa. Garuummoo maal godhure hin godhamuu qabu. Rabbi wajjii isaaniif haa kennu. Maaliif hundumtuu namni haadharraa alatee namni haadha jaallatu haadha namaallee akkasuma kabaja haadha ofii wanta jaallatuuf haadha namaaf illee bakka qabda jechuudha. Yoo haadha ofii bakka qabanne haadha namaaf akka inni bakka qabaa ture gaarii baay'ee nama gaddisiisa. Warri kana hojjettan immoo inshaallah guyyaan tokko guyyaan rabbiin kan hin jirre isinirra kaa'utu jira. Guyyaa akkas haadha namaa gadi galgashitanii haadha namaa xiqqeessitan kana guyyaatti xiqqaattanii taraan dhufee sin gahaa jechuudha. Obsaa amma namni waa sin jechuu hin danda'u silkiin keessan hundumtuu keessan yeroon keessan akka barbaadan mirga qabdu. Guyyaatti immoo taraan kun naannotee dhuftee sin geesse balaa achii ol hin jenne rabbi sinirra kaa'u taa'aa eeggadha inshaallah. Miskiinni waa tokko hin beekne mana ishee beektan gadi baatee waa tokko hin beekne akkam jirtu haniin jettee fuuldura kaameraa gisee dhuftu ol jettee ijoolleen akkas jedhii jedhanii gorsu malee waan tokko hin beekne har'a mataa gadi galgashitanii sababa burkeen akkas godhe jettaniif sababa gadi galgashitanii akka kana irraa caaffartu fuula ishee faan isin gootanii nama gaddisiisa. Guyyaatti isinis salphattanii hin dhufaa ishee waan gootan hin qabdanii garuummoo gisee akkas taatu sana arganii ijoolleen akka biddaa gubatanii jechuudha. Maaliif haadha isaanii isheen haadha isaanii abbaa malee wanta guddataniif akka haadhaa, akka abbaa, akka obboleessaa, akka hundaa taatee guddifatte ijoollee ishee kanaan geessisatteetti isheen.
akka dhiirri guddiseetti malee akka dubartiin guddiseetti miti ijoolleen ishee. Haadhaaf kabaja qabu, xiqqaaf kabaja qabu, guddaaf kabaja qabu. Burukeen immoo xalaata inni itti ba'atuu fi guddatee bakka ga'ee olii gadi fiigee akka nama kifuu hamaa namaa yaadu nama gorsaa hamaaf hamaa yaadina garaa keessan qulqulleeffadhaa jedha. Wanti haadha jaallatuuf wanti immoo namni waan inni nama kabajuuf namni illee isa jaallatuuf xinnaa guddaan xalaata irratti ta'e guddina isaa mul'ina isaa jibbee maraata. Wanti gadi isin fiddanii hin qabdanii yoo ta'e isaan waliin jiraatu yoo ta'u dide immoo wal biraa deeman hiyyooti qaxxilaal. Dhugaa rabbi maaliif giddiitiin akkas taa'u giddiitiin jiraadhaan jedhama. Guyyaan immoo waan tokko aaranii murteessan kun irra immoo ragaatoo jedhanii bareedaadha. Isheen illee akka jettu aariitiin guyyaatti gaabbitan lamaan keessanuu dhufa. Waan tokko aariitiin murteessina. Warri immoo as fiiddanii achi fiiddanii ibidda qabsiistan as fiiddanii ibidda qabsiistan aaraa hagalfiin qabdan anuu jechi afaanicha kana kasettanii arrabsitanii kaakan gizee teessanii hin qaanfattanii sinin naasisuu gizee akkas nama xiqqeessitan. Yaa rabbii koo wallaahi qabrii jira bara. Ammam nyaattu asirratti meessa kan jedhaa dhugaa rabbii nama gaddisiistu. Burukee fe'ee jechuun hamii burukee caalaa walitti dhaantanse har'a aariitiin barbaadde haa jettu yoo malee. Burukeen nama Dubaayii fidee tazanaannessitee ayyariitiin bakki isheen barbaadde ayyariitiin geesse. Inni burukeen akka fiqireenyaa bichaa miti. Akka obboleessaa, akka obboleettii, akka abbaa, akka hundaa ta'ee fiitiiti malee fiqireenyaa ishee bichaa miti burukeen. Garuu immoo sababa xintii tokkootiin kan hunduu irraanfatamee oolaan inni oole irraanfatameeti akka waan isan beekne fakkaatameeti inni arrabsamu jechuudha. Nam tokko tasaasate miidiyaa irratti fiduu duratti duraan achi keessaan fixataniiti as ba'uu ture sila. Waan hundinuu ariifatanii wanta miidiyaatti baasan yeroo hunda kan ariifannaa miti. Ariifannaan tokko bu'aa hin qabu. Jaallattanii as utaaltanii achi utaaltanii burukeema waan gootan hin qabdan. Isheen immoo rabbi ijoollee ishee umurii ishee fa'aa dheeressu ishees umurii ishee dheeressu ijoollee isheef jiru har'a xiqqeessanii waan sin gootan hin qabdanii isheen inuma jirti amma afurri ishee keessa jirutti addunyaa irratti hin jiraatti. Warri arrabsitanii immoo warri immoo ganama galgala gadi irraan buune rabbi sina haa qa'ee shoodii deemuu rabbi sina haa balleessuudha. Hambira waa tokko hin jiru. Maal goonare? Kanaafuu gaamma burukeen kana amma yoomitti jireenya kadhattee jiraatta amma yoomitti kadhaanii ani waa tokko hin beekne hoo gooteettaan jedhamee nama deemanii namatti ol himuurra ana miti abbaan dhimma as deebite ana gaafattu anatti hin agarsiistu unataa yoo ta'e dhugaa yoo ta'e ani jechaa jiru yoo nafseen tokkitti amma miifidha. Kanaaf immoo jireenyi kadhaatiin jiraatamuu hin danda'a wanta hin ta'e amma yoomitti lammanaatiin amma yoomitti kadhattee jiraatta jedhee jira. Egaa kan ifatan gaafa dhaqetti dhiirri mana keessa jira. Mana keessaa bahi jedhamee ammani darbatamutti ga'e. Kanaafiyyuu iddee deemtetti nagaa isheef haa ta'uu kan inni jedhee jechuudha. Anis immoo rabbiin qaba. Kanaa booda jigichi homaa miti. Hankofan ishee waan ga'ee fakkaataadha kan inni haasaa jiru. Maliyyeen illee akkasuma dhiisi burukee dhiisaarra darbaa amma yoomittidha kan inni jedhaa jiru jechuudha. Amma yoomitti namni rakkatu sin faanarraa kan inni jedhee jechuudha innillee karaa ishee. ስለዚህ እናንተ ደግሞ ልጅነት የሚባል ነገር የለም። ቡሩኬ ሀይሚዬ የልጅ አዋቂ ነሽ፣ የእውነት እንደምረዳሽ የልጅ አዋቂ ነሽ። እንደዛ የምትቆጩ ቡሩኬ ችግር ውስጥ እንዳይገባ ሊሆን ይችላል የማስብ እኔ። ስለዚህ ቡሩኬ ደግሞ እባክህን ተረዳት፣ ከችግር ውስጥ እንዳትገባ ተረዳት። ስለዚህ ይሄ እንትን ሆነ ያ እናንተ መሀል ውስጥ ንፋስ ባይገባ ደስ ይለኛል። ንፋስ ባይገባ ነው ይሻላል። ያ ምንድን ነው? አንዳንድ ሰዎች በመሀላቸው የሆነ ሰው ጥልቅ ይልና ከዛ በኋላ ያ ቦታን ይፈልገዋል። ያ ምንድን ነው? ሊይዘው ማለም የሆነ ነገርም እንትን ይላል።
Egaa maliyaanis haninni jechaa jiru. Boota keessan boota amma haimee irraa deemte nama burukee barbaadutu jira. Burukeen illee haimee irraa yoo deeme nama haimee barbaadutu jira. Haninni ibsaa jiru akkaataa itti ibsutti jechuudha. Kanaafuu obsa godhadhaati rakkina keessa wal buusuu dhiisaatii walirraati yaada fudhadhaadha kan inni jedhee dabarsu obboleessi illee jechuudha maliyaanii. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Warri yeroo hunda kana dubbannee dadhabnee nu dhukkubee sagaleen nu dhukkubee afaan nu dhukkubee haadha namaan xiqqeessina haadha namaarraa gadi bu'aatii abbaa kan barbaaddan hojjedha haadha namaarraa gadi bu'uudha haadha namaan xiqqeessina isaan booru yoo har'a addaan baanee jedhanii walirraa fagaataniyyuu taa'anii gaaf tokko gaabbanii jarri lamaanuu jechuudha walitti taa'anii yaadanii jechuudha inuma deebiyyuu jechuudha naanna'anii jechuudha jarri lamaan nama waa tokko burkee nama wallahi waa tokko garaa keessaa hin qabu. Haimee sirriitti hin jaallata jechuudha. Muluutiin jaallata akkasiin fakkeessitanii asirraa odeessitanii fiqireenyaa addisii maalii qaba. Fiqireenyaa yoo qabaate maaltu isa rakkisee maaltu isa gaddadee jennaan haimee wajjiniin amma isaan rafiitiif bichaa walirraa layyaamu. Han oolan wal faanaarraa nyaata wal faanaarraa rafiitii bichaaf addaan ba'u miti. Kanaafiyyuu fiqireenyaan saayitii kana eessa jirtire saayitiin inni qophaa kana jiru kanatti fiqireenyaan isaa. Fiqireenyaa qaba inni akkasiidha. Dammoo wanti dammoo maali? Anda tokko jiru ashqabaajiin hani galgashanii akkuma kana fa'aa tokko kuni amaarinyaallee hani hin beekne akkuma waan taphattabanii jiru. Egaan arrabsu gaa burukeenii. Ante ደግሞ ሁለት ፍሬ ሀባባ ይዘህ ሄዳ ቂጣ የምትጠየቂ ነው። ኤጋ አማርኛ አኩመ ኮ ከነ በራ እንደንዳኒ አኩመ ኮ ከነን ጠበጠቡፍ ጀደኒት ኤጋ አረባ ኬሳ ገለመለ ማልቱ ከነ ነማቀት ማል መስንገሽ ሳን ለማን ጅዱ ይቅርታ ጋፈቴ ዲሲ ፍሬ ሀባባ ሁለት ፍሬ ሀባባ ሄደ ቢቅጣ ብትጠየቂ ነው። አንድ ደግሞ ተቆሞ argeessanii han burkeen jedhe fiqireenyaa dhiiste gara biyya alaa deemtee jirti. Isheef zafanee maal jedhe haimeef bootaan hin jiru siif bootaan jira jedhe akkas jedhe dhageessanii sirbanni har'a sirbee gadhiise ishee sanaa fi haimeen immoo bootaa isaaf hin qabdu. Kunoo as bahee himee argitanii mee anonna dhiba gize tokko garaa isaa keessa jirtu isaan lamaa jidduu jirtu isin gamaamatti gamana teessanii maal malee namni muuziqaa tokko hiikkachuus hin danda'u jechuudha. Yoo sirbees egaa muuziqaan sanaafi'a. Lakkisaa dhiisaa dhugaa rabbii hin fakkeessina jireenya keessan jiraadha. Yoo namni addaan ba'e maal argattu? Burukee faayimeen addaan baanaa wanti tokko argattan hin qabdan sinillee meedaatti haftu dhugaa.